Akkam jirtu har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu sum of geometric sequence dha jechuudha. Kanaan dura summation of arithmetic sequence wajjin ilaallee turre. Amma immoo kan nuti wajjin ilaallu sum of geometric sequence dha jechuudha. Akka yaadaatti gaaffii kana sammuutti qabadhaati. Gaaffii activity kanarra jiru jechuudha. Sammuutti qabadhaati. Booddee example keessatti wajjin hojjenna jechuudha. Gaaffii tokkoffaa maal jedha? Find the sum of the following geometric sequence. Summation isaa barbaadi nuun jedhe. Sequence immoo maalidha? Geometric dha. Maal isaa barbaadi? Summation isaa. Kan A akkasidha, kan B akkasidha jechuudha. Gaafa hojjennu garuu 2 plus 4 plus 8 plus jennee hojjechuu dandeenya. Gaaffii lammaffaa find the sum of the first 5 terms of sequence dha. Sequence kanaafi maal isaa barbaadi? Summation isaa barbaadidha. Kanasi wajjin ilaalla jechuudha. In order to answer such type of problems, consider the following. Gaaffii armaan olitti ilaalle kana deebisuudhaafi wantoota armaan gadi ilaaluun dirqamadha. Isaanis let Gn n runs to 1 up to infinity be a geometric sequence. Then it is associated geometric sum Sn. Kun immoo Gn kuni n lafanni ka'u tokkorraa ka'ee gara positive infinity tti kan deemu ta'ee kun immoo maalidha? Geometric sequence yenna ta'e summation isaa akkamittiin hojjenna waan jedhamudha jechuudha. Sn is equals to G1 plus G2 plus G3 plus G4 plus akkasitiin deema jechuudha. Up to Gn. Amma Gn itti deema. Gn keenya immoo maal bakka bu'a? R is the power of n minus 1 times G1 dha jechuudha. Akkuma kanaan dura formula geometric sequence ilaallee turre jechuudha. Asirraa kan nuti hubannu Sn is equal to G1. Iddoo G1 ma bu'ee iddoo G2 immoo R times G1 bu'ee iddoo G3 R square times G1 bu'ee iddoo G minus 1 immoo R square R is the power of n minus 2 times G1 bu'ee jechuudha. Itti fufee iddoo Gn maaltu bu'ee R is the power of n minus 1 times G1 bu'ee jechuudha. Kana booddee iddoo hunduma isaatii G1 yenna baasne. Iddoo hunduma isaatii G1 yenna baasne maal ta'a? G1 times 1 plus R plus R square plus up to jedhee akkasitiin itti fufa jechuudha. Asii G1 gaafa fuunu kana qofa tafa. Asii G1 gaafa buunu kana qofa tafa jechuudha. Asii gaafa fuunu kana duwwaa tafa. Asii gaafa fuunu kana duwwaa tafa jechuudha. Akkasitiinidha jechuudha. Itti fufee maal jedhaa? Asiinis R-dhaan baay'iseedha. Kana gaafa R-dhaan baay'isnu Sn is equals to G1 times kana ta'a jedha. Kun akkamitti ta'e? 1 times R maal ta'a? R ta'a. 1 times R times R maal ta'a? R square ta'a. R square times R maal ta'a? R cube ta'a. R is the power of n minus 2 times R maal ta'a? R is the power of n minus 1 ta'a. R is the power of n minus 1 immoo maal ta'a? R is the power of n ta'a jechuudha akkasitiin. Ammas itti wajjin ilaalleerra. Kana booddee maal goona? Kanarraatu kan hir'isna. Kana jechuun Sn minus R times Sn goona jechuudha. Asii Sn fi Sn waliin jiru waan ta'eef tokko baafanna jechuudha. 1 minus R goone Sn tokko fudhanna jechuudha. Sn tokko fudhanna. Sn tokko fudhanna. Tufne wajjin ilaalla. Kana booddee gaafa walirraa hir'isnu maal ta'ee akkuma amma isiniin jedhee 1 minus R times Sn ta'ee jechuudha. So asii immoo wanta hafee jiru ilaala. Asii 1 jira. Asii R inni kuni R isa kanaan bada.
asii r squareidhaan bada hundumti isaa waliin badee asii tokko tafa asii immoo maal tafa r the power of n tafa jechuudha. So jarri kun kan isaa waliin qaban immoo yennaan ilaallatee asii g1 hin jira asii g1 hin jira. g1 kana maal goona collectii goone tokko baafanna jechuudha. So gaafa walirraa hidhatee jedhu kana ta'a jechuudha. Gama lammansaa gaafa tokko hir'isuu r-tiif hir'u kana ta'a jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Kanaaf summation of geometric sequence formulaan isaa maalidha jechuudha. Formulaan isaa kana ta'a jechuudha. Formulaan isaa Sn is equals to g1 times 1 minus r is the power of n over 1 minus r kana ta'a jechuudha. Garuu r immoo maal miti walqixa tokko miti. Maaliif jenna iddoo kana tokko galee maal ta'a undefined ta'a waan ta'eef yeroo hundumaa denominator maal ta'uu qabu 0 ta'uu qabu waan ta'eef jechuudha. So itti fufnee gaafa laallu theorem 1.4 let Jn n runs to 1 up to infinity be a geometric sequence with common ratio r, then the summation of the first n term Sn is given by Sn is equal to n times g1 if r is equal to 1. Kan isin qabachuu qabdanii amma fakkeenyaaf r-in keenya waniidha jennee sequence geometric ta'e r-in keenya common ratio keenya wanii jennee fakkeenyaaf hundumti isaa sequence hundumti isaa termoonni hundumti isaa wanii ta'a fakkeenya fudhannu. Hundumti isaa termoonni hundumti isaa waniidha. G1 waniidha, G2 waniidha, G3 waniidha. Hundumti isaa waniidha ta'a jechuudha. Kanaafi S13 barbaade jennee nuun jedhee akkamittiin barbaadna isa jedhamuu fi G1 asirraa fudhanna. G1 keenya meeqa waniidha jechuudha. Asii n keenya meeqa 30 times 13 goona jechuudha. 30 baay'isu tokko goona jechuudha. Maaliif tokko eessaa dhufe iddoo G1 keenyaati waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waliin baay'atee meeqa ta'a 30 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjetama jechuudha. Haala kanaan hojjetama. Yoo immoo tokkorraa addatee foormulaa isa ammas itti ilaalle kana fayyadamna jechuudha. Foormulaa isa kana fayyadamna. Asitti kan isin hubattanii darbuu qabdanii Rn is the power of n minus 1 over r minus 1 times g1 gochuu dandeenya. Iddoo kana wal jijjiirree jechuudha. Kana wal jijjiirree. Sila maal ture 1 minus r is the power of n ture. Akka kanaatti jechuudha. Deebinee r minus 1 goonee isa jalaas waliin jijjiiruu dandeenya jechuudha. Garuu immoo kan isin qabachuu qabdanii asii sarara keessaa kana jijjiirtanii taananii isa jalaa kanas jijjiiruu qabdu jechuudha. Tokko jijjiirtanii tokko jijjiiruun dhiistanii jechuudha. Itti fufnee example ilaalla. Example find the sum of the sequence in activity 1.6 using this theorem and confirm the result. Akkuma silasni kaasee ture example keessatti ilaalla isin jedhee ture. Inni eera jiru akkamidha? Eera kan jiru 2 jedha, 4 jedha, 8 jedha. Koomaa qaba kuni 16 jedha. Akkasitiin itti fufaa jechuudha. Termoota meeqa qabna? Termoota 5 qabna. 32 jedha. 32 jedha jechuudha. So akkamittiin hojjenna isa jedhamuu fi paartii taan irratti yookiin peejii taanti hojiin ilaalla jechuudha. Achirraa akkuma hubannutti 2 jedhee 4 jedhee 8 jedhee deema. Kanarraa akka hubannutti kana gaafa kanaaf irru 2 ta'a. 8 gaafa furiif irru 2 ta'a. Kanaaf r-in keenya meeqa jechuudha? 2 jechuudha. G1 keenya immoo meeqadha? Kan jalqaba irratti nu kenname 2dha. 2 qabna. Kanaaf n keenya immoo baay'ina isaanii amma 32tti nu kenname yenna lakkooftaniitu ta'e 5 ta'a jechuudha. N keenya 5 jechuudha kanaaf. Kanaaf S5 barbaadna jechuudha. S5 barbaaduuf immoo r-in keenya tokkorraa adda waan ta'eef kamiin fayyadamna? Foormulaa isaa Sn is equals to G1 times
r is the power of n minus 1 over r minus 1 isa fayyadamne hojjenna jechuudha. Isa fayyadamne hojjenna jechuudha. Gaafa isa fayyadamne hojjennu 2 times tuun keenya iddoo maaliiti? Iddoo g1 ti jechuudha. Asii r in keenya meeqa? 2 dha. n in keenya asii meeqadha? 5 dha. 5 finnee asitti barreessina jechuudha. Mataa 2 irratti jechuudha. Isa booddee meeqa har'isna? Tokko har'isna. Asii iddoo kana iddoo harri bu'ee gaafa walirraa har'isnee walitti daanee jennu meeqa ta'a jechuudha? 62 ta'a jechuudha. 62 ta'a jechuudha. Haala kanaantu hojjetama. Bis jennaan barbaadna ta'ee isa bira jiru 1,2 over 3, 4 over 9, 8 over 27 dha. Kana tormoota isaa inni lakkoftanii ta'ee 1, 2, 3, 4 dha. Kanaaf inni keenya meeqa jechuudha? 4 dha jechuudha. R keenya hin barbaanne inni ta'e R keenya meeqadha? R keenya meeqadha? 2 over 3 ta'a. Akkamitti? Isa kana kanaaf hirtuu, isa kana immoo kanaaf hirtuu jechuudha. Kana gaafa waliif hirtuu 2 over 3 divided by 1 dha. 1 dha. Kuni 1 kuni achi ol naannee 2 dhaan baay'ata. 2 over 3 ta'a jechuudha. 2 over 3 ta'a. Akkasumatti itti fufnee ammasii gaafa 4 over 9 divided by 2 over 3 goonu kun akkam ta'a? 4 times 3 over 9 times 2 ta'a jechuudha. Maal ta'a? Fuggisoo ta'a. Inni kun kanaan dhufee baay'ata. Tuun kun immoo 9 baay'atti jechuudha. Isa booddee waliin caccabee maal ta'a kunis 2 over 3 mataa jechuudha. Maaliif 3 tokko 9 3 ta'a. 4 2 meeqa ta'a? 2 ta'a. 2 immoo 2 meeqa ta'a? Tokko ta'a. Kanaaf 2 over 3 ta'a jechuudha. 2 over 3 ta'a jechuudha. 2 over 3 ta'a jechuudha. Haala kanaantu hojjetamuu danda'ama jechuudha. Kun egaa S4 isaa gaafa barbaadnu foormulaa isa kamiin fayyadamna? R keenya jenna is equal to 1 ta'e R keenya is equal to 1 dha jenna ta'e foormulaa isa n times g1 isa jedhu fayyadamna. Amma immoo R keenya tokkorraa adda waan ta'eef isa kamiin fayyadamna jechuudha? Foormulaa isaa kana fayyadamnee hojjenna jechuudha. Foormulaa isaa kana fayyadamnee hojjenna jechuudha. Kana booddee bakkuma buufnee hojjechuudha salphaadha jechuudha. Calculationii ofii keessanii hojjedhaa isini. Kanatti aanee kan jiru exercise 1.16 dha jechuudha. Maal jedha? Find the sum of the from first to n's of the geometric sequence jedha. G1 qabna, R qabna. Kunis salphaadha waan ta'eef ofii keessanii hojjedha. Fakkeenyaaf kan hojjechuufi maal qabna? Sn is equals to g1 times r is the power of n minus 1 over r minus 1 dha jechuudha. Kanaafi gaafa bakka buufnu iddoo r meeqa buufna? 2 buufna. Iddoo g1 meeqa buufna? 3 buufna jechuudha. Kanaaf 3 iddoo r meeqa buufna? 2 buufna. To the power of n minus 1 over iddoo r immoo meeqa buufna? 2 buufna jechuudha. Akkasitiin hojjenna jechuudha. Akkasitiin hojjennaa jechuudha. Gatiima akkasitiin hojjennee firii isaa dhuma irratti keenya jechuudha. Gaaffii lammaffaa innis immoo maal jedha? SN barbaadeedha. Kunis salphaadha. Akkamittiin barbaaddu isa jedhamuufi jalqaba R keenya barbaadan. R keenya sirraa meeqadha? 3 divided by 1 meeqa? 3 ta'a. 9 divided by 3 maal ta'a? 3 mataa jechuudha. Kana jechuun R keenya 3 dha. G1 keenya immoo meeqadha? G1 keenya immoo 1 dha jechuudha. Kanaafi R 3 ta'eera waan ta'eef foormulaa isa kamiin fayyadamna? Foormulaa isaa Sn is equals to G1 times R is the power of n minus 1 over R is the power of R minus 1 isa jedhu sana fayyadamne hojjenna jechuudha. Isa fayyadamne hojjenna jechuudha. Eshi itti fufee maal jedha? Further on the sum of geometric sequence jedha. Geometric sequence ni akkamittiin bal'isnee hojjechuu danda'amu waan jedhamu wajjin ilaalla jechuudha.
The sum of the first 3 terms of geometric sequence is 7. Termoota sadii walitti daamee meeqa kenne? 7 nuu kenne. The sum of from 4 to 6 terms is 56. Afurii kee immoo hanga 6tti kan jiru immoo meeqa walitti daamee 56 nuu kenne. Maal barbaadi nuun jedhe? First termii fi common ratio barbaadi nuun jedhe jechuudha. Kanas hin hojjenna jechuudha wajjin. Gaafa wajjiniin hojjennu kana maal ta'a? Asirraa jechuudha. Inni jalqabaa G1 plus G2 plus G3 ture. Iddoo G1 kan bakka bu'e G1 dhuma. Iddoo G2 kan bakka bu'e G1 times R dha. Iddoo G3 kan bakka bu'e G1 times R square dha jechuudha. Kun meeqa wajjin wal qixa? 7 wajjin wal qixa jechuudha. Sameeshiniin isaa meeqa nuun jedhee? 7 waan nuun jedheef jechuudha kennamaa irratti. Kuni equation 1 keenya. Equation 2 irratti immoo G1 times R the power of 3. Kun maaloodha? G4 bakka bu'a jechuudha kun immoo G4 kun G5 bakka bu'a. Kun immoo G6 bakka bu'a jechuudha. Kana booddee asirraa akkuma argaa jirrutti asii G abaafannu. G gaafa baafannu kun maal taame? G1 isa kanarraa maal baafannu? R abaafannu. R cubii abaafannu. Maaliif R cubii waliin qabu waan ta'eef. R cubiin as jirti. Asis jirti. So gaafa R cubii baafannu maal ta'a? R cube times G1 plus G times R plus G times R is the power of 2 ta'a jechuudha. Maaliif R cube times G1 innasi G1 times R cube ta'a. R cube times G times R maal ta'a? G1 times R is the power of 4 ta'a jechuudha. Akkasumas kunis kana wajjin wal qixxeetaa jechuudha. Asirraa immoo kan nuti baafannu G1 baafannu. Fuula itti aanu irratti wajjin ilaalla jechuudha. Akkaataan itti hojjetamee jiru. Akkuma isin argaa jirtan kun asirraa maal baafate? R cubii baafate lammaffaarraa jechuudha. Lammaffaarraa R cubii baafate maal ta'e? Iddoo kana maaltu bakka bu'e jechuudha. Isa jalqabaa kan first 3 termiiti jechuudha. G1 plus G1 times R plus G1 times R cubii isa bakka buufne jechuudha. Inni immoo meeqa nuu kenname? 7tu nuu kenname jechuudha. Kanaaf iddoo kana gaafa bakka buufnu 7 times R cubii maal ta'a? 7 R cubii ta'a jechuudha. Kun immoo meeqa wajjin wal qixa? 56 wajjin wal qixxeedha jechuudha. Kanaaf gama lammansaa gaafa 7 irru R cubiin keenya meeqa wajjin wal qixxeeta? 8 ta'a jechuudha. R cubiin keenya 8 sababii ta'eef gaafa gama lammansaa square rootii cube rootii jala gaafa gashinu asiinis cube rootii jala gaafa gashinu asii cubiitiin baddii R'n qobaatti nu hafa. Asii immoo tiin meeqaan ba'a jechuudha? 2dhaan ba'a jechuudha. Kanaaf R'n keenya meeqa arganne jechuudha? 2 arganne jechuudha. Kanatti fufnee kan nuti barbaannu common ratioodhaa fi G1 barbaade waan nuun jedhee fi G1 dha jechuudha. G1 argachuudhaaf immoo tooftaa salphaa nu itti fayyadamnu isa kamidha? Foormulaa jalqaba nuu kennamedha jechuudha. Kana jechuun 3 termisiinii walitti daamnanii 7 nuu kennu waan jedhee fi G1 plus jenna. R times G1 plus R times R square times G1 is equal to 7 dha jechuudha. Kanaaf iddoo R meeqa buufna? 2 buufna. Gaafa 2 buufnu maal ta'a jechuudha? Gaafa 2 buufnu iddoo R gaafa 2 buufnu kana ta'a
iddoo r gaafa lama buufnu kana ta'a jechuudha. Kanaaf g1 g tokko as jira. Kun g2 g4 as jira jechuudha. Walitti daanee g meeqa nu ta'a? g1 7 jira jechuudha. So gama lammasaa gaafa 7 meeqa ta'a jechuudha. g1 keenya meeqa ta'a? Tokko ta'a jechuudha. Kanaaf common ratio keenya meeqadha? 2dha. g1 keenya meeqa ta'e jechuudha? 1 ta'e jechuudha. 1 ta'e jechuudha. Haala kanaan hojjetama jechuudha. Salphaadha. Wanti isin hin galle jira yenna ta'e na gaafachuu dandeessu. Exercise 1.17 kan ammoo yenna isin hin galle ta'e paartii itti aanu keessatti qabadhee dhufa. Wanta isin hin galle ammayyuu na gaafadha. Waan dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaa. Mata duree itti aanu nama wal agarrutti nagaadhaan naaf turaa isiniin jedha. Thank you.